Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kootii, ani nagaa kooti jecha har'a odeeffannoo tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee na waliin tura. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed akkuma beekamu yookaan dhala namaa tokkotti jireenya mataa isaanii ni qabaatu. Jireenya isaa kana keessatti abbaa ijoollee dubaroota 3 qaba, garuu ijoollee dhiiraa hin qabu. Kanaafuu gaafa tokko dhaabbata ijoollee guddisuu fi kunuunsuutti bara haaraa ilaalchisee ministeera dhimma dubartootaa fi daa'immanii gara waajjira isaaniitti muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed fi giiftii dureen Zinaash Taayyachoo akka daawwatan affeeramaniiru jechuudha. Erga daawwannaa isaanii xumuranii booda aadde Zinaash duubatti jechuudhaan anaaf daa'ima dhiiraa tokko naaf hin kennitanii jedhanii gaafatan. Ministeeriin dhimma dubartootaa fi daa'immanii gammaduu fi rifachuudhaan tole jedhan. Kana booda ilma guddifachaadhaan fudhatan yookaan kennameef. Kana mana murtiitti seera qabeessa ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Dhimmicha gara mana murtii akka qaqqabu iyyatan. Erga iyyatanii booda manni murtii guddifachaa kana gaafa guyyaa amajjii 14/2011 seera maatii haaromfameen seera siivilii 213 muraa 92 keewwata 93 fi keewwata 1tiin murtaa'eefii jira. Erga murtaa'e booda gara mana yookaan masaraa mootummaa Itoophiyaatti galuudhaan akka guddatu carraan isa qaqqabeera jechuudha. Daa'imni maqaan isaa Miliyoon jedhamu kun kana booda akka daa'ima afuraffaatti maqaa Dr. Abiy Ahmediitiin waamamuun mana murtii fuulduratti dhiyaachuudhaan waliigaltee guddifataa kana walharkaa fuudhinsa godhaniiru jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Nagaan naaf tura.